ሳሰራ እንዳትበላ አይኔ የሚቆጣጠረኝ የለም ካልክ አላህ ይቆጣጠራል። ቅድም የተባለውን ገንዘብ አንተም ዝም ብለህ እንዳ እሺ ነገኛ ረጃሉ ዋቀዮስኒ አባይተው ብለው ኮኮም ጅርቱ በያ ከሰን ጅርቱ ነጋዳይ ንጅራ ገለ ተዋቀዩ በገጅራተኒ ነጋ ከሰኒ አከም ጅርቱ ሲንጀቻ ወሬን ሀዲሲ ማን ከኛ ፍታታኔ አከም በከም ሰብስክራይብ ይጎዳ ወሬን ኑርተን ማላይ ጊቱጋ ሲንጀቻ ባየ ሲንጃለና ዳገለቶማ ዋኑ ጃለተኒ ሲንሬ ajandan qabadhe dhufe kun akkuma ammaa agartanii xiqqoos yeroo namni nama bira jiru sheefi nama qaba kanaafanii baay'ee waan nama itti ulfaatu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo biyya keessa ta'anii waan hundumaa caana namarratti godhanii waan maqaltii tokko fakkaatu yookaan immoo bakka ofirraa bahanii qilleensa biyya ofii fudhataa jireenya biyya ofii argaa waan hundumaa keessa olii gadi deddeemaa waan biyya ofii argaa ijoollee biyya ormaa jirtu immoo yeroo caanaa gahanii baay'ee namatti ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu akkuma amma argitanii jechuudha. Intalli koo biyya alaa jirti biyya iddoo akkanaa deemtee horii naa bituu diddee fira koo yeroo galan warri firaa namaan oduutu jira namatti aaruutu jira waan gochuu diddee isheen ofiiseetiif homaan goone anaa maal naa gootii erga isheeti erga isaati deemee homaa naa gochuu dide namaan jedhu baay'ee ulfaata garuu yoo ammatti hubatanii ilaalanii jedhanii waan isaan godhaa wanni hojjetamuu fi waan namni itti nama eegu garaagarummaa qaba. Keessumaa immoo yaa ramadaana kana keessatti baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf namni kamiyyuu hin jiru ammoo namoonni wallaarree hin jiru warra kana garuu soomaa oolu ani yeroo tokko dhugaa waaqaa nama garrama ilmoon namaa soomaa hin oolu sana hojirra oolu ciisaa hin oolanii galgalaan nyaatu akka kanaatti kan qawwaxxedhe maraachaa hoyi akka maraachaa akka kanaa miti maaliif beektu kun hiddirii tokkodhaaf immoo namuma dhuunfaatu nyaata. Hiddirii tokkoo fi nyaanni akkanatti qophaa'e kun hundi. Yesuus. Silaa galgala akkoo nyaatanii ciisu amma lafti bari'utti numa nyaatu. Warri amantaa biraallee achi keessa jirtan naaf galcha maaliif namuma keenya taatanii hojjettanii laataaf jirtu malee sa'aatii sana kaatanii amma kanatti garaan keessan bal'atee taa'ee waan kana hundumaa qararrabdanii guuttanii lafa bestaalii irra aftanii makateessanii akkasiin nyaanni nan beekamu maaliif hojiitti fiigaa takka uffata tokkosuutti takka mana qulqulleessuutti takka manyitaa isaanii keessaa isaan kaan algaafuu shaayii dafisaa buna dafisaa fidaa isuma amma kun innaa akkasuma amma kun koo mana ammatti gallee jirru kana harfa xaarii baay'ee nama garrama dhugaa dubbachuudhaaf mana ammatti gallee keessa jirru kana caalaadha koo kun kan lafatti qararrabamee jiru kun manni kun hungeessu jechuudha nyaata ammaa kan kun ikkoo iddirii xiqqoo tokko yookiin immoo sargii xiqqeeshuu tokko hin gasha iddiriidha ammoo ara obboleettii koo waaqayyo humna siifaa godhu baay'ee ulfaata dhugaa waaqayyo humna siifaa godhu sin jira gooftaani maaliif jennaan amma kana hundumaa qodaa sana dhaabbatte kan amma kana sanuu dosa marxatanittidha kan keessa simmoo ada mucaadha waan ta'eef alatti ba'an jira waasu bitadhee suuqii deemaa jira bitadhee deebi'uu bira innaa kanaafuu maal isiniin jira ilaalaa jaakeetti kanarraanii qanii lammata bichaan uffadhee ergan Dubaay fidee erge jechuudha. Amma xinnoo see aduun dhiyee jira garuu qilleensa qaba kanaaf sodaadheen uffadhe obboleettii kiyyaa ati kan viidiyoo kana waraabde jechuudha dhugaa dubbachuuf bichaa osoo hin taane waaqayyo fayyina humna isin haa kennu. Gooftaan humna isin haa kennu baay'ee ulfaata. Dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf akka horiitti nyaata namni biyya arabaa ta'ee araboonni kun maal akka ta'e wallaale. Yeroo sana iyyuu argee koo baay'ee nama garramu rabbiif jedhaati. Kanaafuu waaqayyoon humna isin haa kennu humna isin haa ta'u. Namni keenya kun hojjetaa oolu qoffaraa oolumaan namuma miti warri musliimaa kun bukkee jiran. Dhugaa rabbi isiniin jedha hojjetaa oolu bakka suuqii hojjetaa oolu. Harki isaanii gabiin qabu. Ciisaan oolan isaan sun akkoo marmarataniitu kan ciisaa oolanii isaan halkan akka bineensaatti midhaan nyaatan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristootaan viidiyoo kana argee baay'ee rifadhe dhugaa waaqayyo baay'ee rifadhe.
Maal kok ni sargi xiqqoo hin gashuu sargi Itoophiyaa keessa sargi xiqqoo. Daaqolii kana ilaalaa isaan bareeda. Sargi xiqqoo hin gashaa siniin jedha dhugaa Waaqayyoo. Abaa Waaqayyoo humna sin haa kennu. Ansaanii koo irraa borii bichaa miti nyaati. Maqaa Yesuus yeroo amma yeroo soomana kanaa bichaa miti. Yesuus ennaa keessumaa firri fa'aa dhufu ennaa keessummaan hin dhufa jedhan akka isaan raafamanii akka isaan maal namni keenya maali akkanatti nyaata horiidha moo ilmi namaa akkanatti nyaata amma kana hundumaa dhiyeessisee sarratanyaa yookaan immoo gargaaraasa araba Yesuus Kiristoos baay'ee nagarrame viidiyoo san laalee dhugaa waaqa anumaa waan biraa siniin hin jedhu gooftaan macaa humna siniif haa kennu humna argadha waaqayyo yoo jedhe biyaansi guyyaa 10 irraa geessaniitu jedhe yaada wani ilmoo saree kalaaloo seen balee duub Inchifti biasa guyyaa 10 irraa geessanitti jedhee yaada gooftaan macaa humna sin haa kennu waaqayyo sin gargaara Yesuus Kiristoos guddaadha dubartii biyya Arabaa deemtee ijoolleen keenya achitti dhirsa gante biyya Arabaa deemtee birrii erguu didde biyya Arabaa deemtee dhirsa keenya dhirsa ishee birrii erguu didde dhirsa ishee gante biyya Arabaa deemtee haadha ishee gargaaruu didde isheen immoo ilmoo maaliiti dhallee kaane guddifachuu dadhabne hin turtan dhugaa waaqa warra kana jettan warri haadha kun ikkoo dhiiga ofiitu fuudha dhiiga dhugaa rabbii dhiiga ofii of kiyaatufanii fiduudha kan nyaata amma kana hojjetamee dhiyeeffamu caala kan intini sautummaa natti dhaga'ame kan nyaanni amma kun hojjetamee dhiyeeffamu caala kan qodaan sun hundumtuu immoo ganaa miicamu ganaa amma sana hundumaa akka dudda ishiitii gogdee halkan miicaa bulti jechuudha dhaabbatteega. Itoophiyaa jechuun nuni warqiidha dhugaa waaqayyoon daaqaa sana laalan daaqonis waan isheen bareedu. Nuyyuu ofii keenya walii keenya hin kabajnu malee waliin keenya maal akka taane maaliif maal akka waliif taanu nutti hin dhaga'amne malee nuyi jechuun dhugaa waaqa baay'ee warqii baay'ee nama gaarii sibiila nuni sibiila akkoo ijoollee keenya irratti immoo baay'inaan hojiin akka kanaa kan baay'atu maaliif hin jiru qumuun biraa sirree ta'uusi wanni akkanatti baay'atu. Kan biraa irratti sin baay'atu sinin jechuu komti natti mufatina kan biraa irratti sinuma baay'ata garuu kan keenya dadhabee hin jettu mudhii ishee uffata isheetiin qabattee dhaabbattee kan hojjetaa oolti kan hojjetaa oolte caala immoo kan halkan dhaabbattee meeshaa amma kana dhixxu kan meeshaa amma kana dhixxu caala immoo kan innaasaan halkan irree gana nyaata kan biraa isaan halkan ka'anii nyaatan hojjettu waaqayyo gooftaa Yesuus humna isinii haa kennu akka amantaa keessatti rabbiin Allaan humna isinii haa ta'u baay'ee sammuu namaa cabsa viidiyichi baay'ee in ulfaata ilmoon namaa amma kana nyaattee amma kana dhuddee ilmoon namaa ani dhiifama naa godhaa malee hundi keenya uumama miti handhuura hin qabanne jechisiisa yeroo tokko abbaan waan barbaadde naan jechuu dandeessu na jibbuu dandeessu waan hin argeef jechuudha. Kana nyaatu afaan sana olitti hin jiru handhuura hin qaban ta'ee amma numti koo biddeen tokko darba caala nyaannu biddeen tokko yoo nyaanne nuuffana Yesuus Kiristoos gooftaadhaan yeroo tokko nagarrama dhugaa rabbii isiniin jedha waaqayyo humna isinii haa kennu ani amma kana nyaatanii dhuma kunimmaa hiddirii xiqqoo wayii ta'uu hin didu hiddirii wayii gashaanatti fakkaate suuqiin nakaa jira gargara duwwaan jiruuf isiniin jira kunimmaa hiddirii xiqqoo ishee gashuu isheen oolu malee namni fayyaa qabu akkanatti nyaatu taa'e. Kanaaf isinin jaalladha waan amma ammaatti na hordoftaniif hedduu galatoomaa viidiyoo kan biraan olitti deemuun itti nagaan tura.